nama gizee dubbiin achi dhufte maaliif dhuftee beekuudhaan. Okay? Gaafa namni achi walitti haqaaruu eegale maaliif hinja jechi naan jee keessa hanqa barbaaddan murattanii fiidan jechuu. Ani isin sawmaa'uu qabu isiniif maaliif akkana jettee akkasii jee sawmaa'uu qabu ani isiniif ibsuudhaaf jechuu. Okay? Kun amma maglacaa maakiin gizee kannetu kadhumaa jechuu. Kuni kadhumaati. Kaan booda አንድ መግለጫ በቤቴ ከፍቼ ለማንም ቆሻ ቁምቡሬ ለማንም ለቃቃሚ መልስ አልመልስም ነኝ ሉጓዩስኒ ሜቹ ያ አባን ፌቴ ሺተ ኡፈዱቲ ናአረብሲ አናቱ ሲኸፈለ ሱድ አረቢያ ጅራቴ ብየቱ ጅርቱቲ ሺተ ኡፈዱ መቃ ዲራን አረብሲስና ዲሪ ኦፍራ ፈልማ ገባቲ ጊዜ ዲሪ waliin qabamtee dubartii takka arrabsitu ilmaan dhiironni gabbaati bikkanum buutan jaa yookiin shiita itti uwwisa yaa dhiirtii dubartii takkarraa nama 15 taanii yoo wacan kuni dhiirummaa miti nuti biyya teenya takka beenutti dhiirtii kabaja qabdi dhiirtii jechuun kabaja qabdi jechuun ilma dhiiraa gaafa dubbatee afaan hin dubbattu gaafa dhiirri dubbatee dubartiin callistee dhaggeeffattee hanqa inni fixatu jechuudha. Maaliif ennaan dhiirtii kabaja waan qabaniif dubartiin kabajaan qabde jechuu osoo hin ta'in dhiirtii utubaa manaati. Isin galee dhiirtii warra diina sirraa dhorku jechuudha. Okay? So warri amma garuu dhiira yoo laaltu dhiira sanii I don't know man doonu garuu ummatni kuni ijoolleen amma ijjitutuni shiita uffatanii tokko fashiita uffadhaa fooxaarraan godhadhaa yoo barbaaddan immoo qululluu keessan godhadhaati taati na arrabsa because ani dhiiraan na arrabsa jee isin lakkaa'u dhiiratti jechuu ያ so በጣም ነው የምታስጠሉት ኦኬ ፋራዳ እሱ አራዳ ታተና አረብስተን በጣም ደስ ነጃ ፋራ ወጢ ራፉፌ ኛቱቱን አረብሳ ጅራማይቹ ኦኬ ibidda itti qabsiisee wati gubbaa dhaabbatee gubbarra qabbanaa'u qabdi hajawtun arrabse jechuudha. So amma nama barate taani namni barate arrabaan osoo hin ta'in waan takka yoo badii jiraateew diksas godhuudhaan waan san sirreessuudhaan maaltu badii akkamitti akkana ta'e maalitti akkana ta'e jedhamee akka nama barateetti deema jechuudha. Gaafoo hin barannee sammuun keenya barumsa hin qabnee gabbaatee laaqqata jechuudha. Isin galee because namni akkana hunana baratti amantii sin qabu gadda sin qabu nama akkana maaliif gandi nuti keessaa baane waan akkana nu barsiisne namni kamuu ganda keessaa bahee qaba Senegalee miti yaa ani nama gandummaas qabu miti ani maakin nama gandummaas qabu miti gandin ani keessaa bahee immoo ganda alima kabajaa qabanidha okay alima kabajaa qaban ganda nama arrabsi jee na barsiisne ani kan hin beeku jechuu isin kabeeytan garuu hin beeku kan kataani nama arrabsan kan ani hin beeku ani miidiyuu marratti arkaan wallahi wabila miidiyuu marratti arkaan kan hin arkine jechuu dhiira teessee dubartii teessee arrabstu miidiyuu makan irratti arke malee ani nagarree if dura rabbi nan garsiisne jechuu kana hacilfaan dhahanii adabsiisan jechuu isin galee abbaan fedhe na arrabsitee isni si godheen jiraan obboleessoo yoo feete arrabsaa oli yoo feete iyyaa oli wanti narraa irrisan takka hin jiru wannummaan anarraa akka maakitti narraa irratu takka hin jiru fooloo kiyyarraan irratu anarraa irratu mana kiyyarraan irratu waan takka jireenya kiyyarratti waan takka ida'us qannasuus hin dandeessan jechuu abbummaan fedheewu maali yoo rabbi fedhe wanti hundi taate yoo du'as ta'e yoo rabbi fedhe yoo dhukkubsatus ta'e yoo rabbi fedhe yoo jiraachuus ta'e yoo rabbi fedhe waa hunda yoo rabbi jee malee ati inni isa jetteef na dhiibus na kuffisus hin dandeessan abbaan kamiyyuu jechuu an nama ijjata qabudha okay nama ijjata qabu nama kaayyoo qabudha Senegalee sila raasii lamaa biraaraas gizeem sa'aatiin maayinooranyim osoo sammuu qabaatan hin jeebar namni takarra lamarra sadirra boochisnee dhiifama gaafachiisnaa
what are you crazy ah maal jette abba eenyu tabochistanii dhiifama gaafattan anaatu dhibooyeetu manuma dhiifama animo ani shuguxiin immoo ani maakiin intalti minawwaru seen barii soomo hello animo sorry guys wallahi wabillahi sorry maaliif isinin jenne waytani badiin balleesse miidiyaa kanarratti namni sammuu qabu dhageeffadha badii kiyya kana muruu danda'u annama wallahi wabillahi waan balleesse takkan qabu isini galee nama sammuu qabu okay namni tokko na arrabsee dhiifama gaafa na gaafachiisuu danda'u abbaan fedhe yoote እኔን ሰድቦኝ እኔን ነክቶኝ ይቅርታ እኔን ሊያስጠይቀኝ አይችልም በመጀመሪያ ሴሪ ከሙነ የሙፍ አናረብሲ አነጥቀየችው ኡጓን ስንቲም ያ አባን ፈደየችው ሜ አናይ ሲንጂ ወላሂ ቢላሂ ሜ አኒ ሚዲያ ከነራ ሀበዱ ተከጃ ሜ አኒ ሚዲያ ከነረቲ ገበሄ አኒ ዮም በሌሴ ነማ በዲህ የፍደቱ ደችው Sinigale namni saayidii qabatee anqa barbaadu irraa muratee gabbee maakiin akkas jetti maakiin akkana jetti maakiin akkana awwaan jeeta kan qabu viidiyoon guutuu jira viidiyoo guutuu fidaati maxxansaa yoon badii ummata khiyyatti balleesse an saba khiyyatti yoon balleesse anu saba khiyya dhiifamanii gaafadha garuu namni Jawaar Mohammed shakkamaadha hattuudha jee maxxanse anarratti badii muruu hin danda'u okay hattoominaan maxxanfame nama jechu maxxanfame anarratti badii muruu inuma hun danda'u sijammarachu በፍጹም እኔ ኑቲ isin anaafisi waliin madaalu sijammar isin warra Jawaar Mohammed isin maxxanseedha barbaadamaa jirtan teessaniifu jechu yakkamtoota shakkamtoota isin yakkamaa fi shakkamaan badiinarra muree dhiifama na gaafachiisuu hin danda'u ifiifuu barbaadamaa jirta waan ta'eef yaa Sinigale ififu barbaadamaa jirta eessa dhaabbattee anarra badii murta sani bar hay yoo hin boochisne yoo ani gaafa tokko imimmaana dhufe obboleessa dhabuu kiyya jeetin imimmaana dhufe booye osoon obboleessa dhiiraa wayii guddaa tokko qabaadhe miidiyaa kanarratti nin qaba obboleeyyan baay'ee qaba garuu an miidiyaa kanarratti dhufe akkanaaf jecha nama walaluun barbaadu osoon obboleessa qabaadhe namni dhiirti tun natti roorristu jee gaaf tokko imimmaan narraa buutanii yaadadha sana achisti yaa rabbi yaaboo na dhiisaa bakka dhiifame sin gaafadha jee booyeen beekwaan hin beeku dhiifama bakka na dhiisaa yaabutti haa jiraadhu jireenya kiyya jee booyeen beekwaan እኔ እጃል ሰጠምን ያነ መጃሂደ ሴኔ ፊጌቹ ኡታሌ ሴኔ ጉበዴ ዱመኔ ነማ አረባ አብጀቻ አርከ ከነቱ ምትያን በጣም እልህኛ ሴት ነኝ ኦኬ ደርሳ ሞ ሱብሃንአላህ ቦ ነምኒ ነመ ዲፈማ ጋፈቱ ጅሬቹ ያ እና ገውማቲ በርጋይስ ደገፈ እና ገውማ anamma kana promotion hojjechuu barbaadu inna gawummaa baqaachu nama akkamii wallahi wabillahi maqaa harargeetu balleessaa jirta miidiyaa kanarratti maakii harargeetu uffattee ettanimi namni aqixa kiyya harargeetiyya jaalatuuf kabajuun jiru osoon dhageeffadha osoon kabajuu jaalachuu baadhe adabni kiyyaa'u ganda kiyya kabachiisa jechuu soo beetan sinigalee ragicee sinagraachuu jechuu yaa osoonaan biyya galee ummanni harargee matarratti naan deeman alkatti matarratti warra miidiyaa sirraa iyyitu kanan baanu yaa maakiti ya maal sii goona maal sii taanaan jaan hoottuu galime jaala nuti qabnu si garsiisna naan jaan hawaasni kiyya kabiyyee jiru wallaahi wabillahi dhugaan isinitti obboleetiiti yegizee akka waabitu deemtu akkatti deemanii jecha obboleetii maakii jaaniini obboleessa maakii jaaniini jechuun wallaahi dhugaan isinitti sila ani ummanni hawaasni kiyya na kabajuu baatee bina jaalatuu baatee anu isaan jaalatuu baadhe abbaa manaa kiyya soddaa keenya jaanii akkasi kabajanii akkasitti makiinaan as godhanii hin deemanii ture jechuu maaliif waan an kabajaa qabuuf dhugaan isinitti himaa qabadha እኔ ክብር ስላለኝ ነው ክብር ባይኖረኝ ኖሮ
isaan kabajani anaan kabajan ture garuu isaan kabaja waan isaan qabu ummata jaalalaa waan ta'aniif jechuudha isin tokkoffaa isin Harargee arrabsiisu jiru miidiyaa kana gubbaa teessanii dhiiraan dhalaadhaan miidiyaa gubbaa gosummaa fi gandummaa nama arrabsuu malee maal daleeydan asirra teessanii irra guddaan keessan dhugaan isinitti hima qabadha irra guddaan amma asirratti hoolayyiin biyya Arabaatun Senegalee sammuu qabneetun irra guddaan isi ilaalame arraba qof isin Harargeen jaalattu isin Harargee jaalachuun ganama galgala gosummaa faarsuudha akkasi gosummaa gosa himachuudha Harargee jaalachuu jechuun gosti tiyyatana kottaa walitti qabama naaduulaa jechuudha namni kamuu gosa ni qaba by the way namni kamuu namni hundi ni qaba bar Senegalee Harargee jaalachuuni anamma warra sammuu ijoollee Harargee sammuu qabdu wajjin haasawaa jira warra sammuu qabnee miti beekadha ijoollee Harargee tan gandummaan qabne ta akka tiyyaa ta sammuun isii kutaa 11 ijaaramteen baana beekadhaan jazbawwan maqaa Harargee balleessaa jiru kanan baanuwan dhaggeeffadha ummata kiyya hawaasa kiyya ani kabaja guddaa isiniif qaba garuu wanni hubachuu qabdan tokko namni tokko Harargee jaalachuun dirqama Harargee jaalachuun kiyya gosummaa faarsuudha gandummaa faarsuudha Harargee king jechuudha Harargeen kutaa hunda caalti kutaan biraa akkasi kutaan sun akkasi kutaan kun akkasi jaani kutaa biraa arrabsuudha Harargee jaalachuu jechuun dhaggeeffadha miis Harargee ta'uu qabdu ana isinii galee dhugaan isinitti kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan okay kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan akka jaarraa abbaa gadaa fatteechu kutaa takka osoo hin ta'in kutaa 11 jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan kan deemaa jirtu ana maakiidha yaa tanaman arrabsine jechuudha tanamaa wajjoliin ta gosummaa takka gosti tiyyatana jetteen been isin bar